Ashama jenne harka isin foone daawwattoota kabajamoo fi jaallatamoo hunda keessanuu bakkuma jirtanitti nageenyi isin bira haa jiraatu isin ija arra waan ajaa'ibaati dhugaa rabbi isin hunda waan kanatti gammaddan ni jaallattan namni waan kana hin jaalanne numaa hin jiru jeetuun yaadu hundi namaa ni jaallata maal jechuun keessan oolamu isin waan gootan gisa fiidoo daawwattan pilis laayik illee laatuqa akkumatti daawwattanii kan isaan beenaadha garaa isin nyaannu nuti miskiin kun gisa akkana isin kadhachaa oolu. Karaa barnoota keessan deemuu barbaadu barnoonni istiidiyoo mataa keessanii jechuudha. Istiidiyoo bareedaa akka addaa kanatti hojjechuu dandeessan. Kana qabadee isin yaadde istiidiyoo san akkamiin akka hojjechuu dandeessan isinitti nama jechuudha. Takka takkaan isteeppi kiyya hordofaa sana booda itti milkooyta waan ta'eef. Okay? Akkasii daawwatoo kabajamuuf jaallatamu aan obboleessa keessa wartituub sarchi gootanii subscribe godhuun ana gargaaran na jajjabeessaa isin hin jaa. Kanaafuu karaa barnootaatti yeroo dabalu aappiidhaatu jira aappii ittiin hojjetan jechuudha. Aappii kana Kinemaster jettanii search yoo godhattan Google Chrome keessa isiniif gabbu'aa jechuudha. Kanaafuu aappii kana akkanatti seentanii jechuudha. Yeroo aappii kana seentan deeyila isin galchu waan ta'eef haala kanaan isinii ba'a jechuudha. Warroonni kun warraan hojjechaa ture waan ta'eef as dhuftanii jechuudha. Bakka kana tuqxanii jechuudha. Bakka idoo kana. Sana booda yoo an isinii bahu YouTube irratti kan barbaachisaa ta'e 6.9 kana waan ta'eef akkanatti tuqattanii jechuudha. Sana booda yeroo kana tuqxan teessoon isaa akkana fakkaata jechuudha inni duwwaadha jechuudha teessoo isaa akkuma agartan kana keessi isaa duwwaa waan ta'eef isin waa hojjechuu waan barbaaddaniif anuma faana bu'aa please subscribe godhaa like godhus akka hin daganne kabajumaan isin gaafanna. Sana booda bakka iddoo miidiyaa jiru kana dhuftanii sirriitti qalbifadha bakka kana yoo hin qalbifanne isin harka wal dhahuun mala waan ta'eef kanumaafuu sirriitti qalbifadhaan isin hin jaa miidiyaa kana yeroo kanatti tuqxan akkanatti isinii ba'a jechuudha. Waan hunda dura qopheeffatanii lafaa qabaachuu isin barbaachisa. Fakkeenyaaf amma kun istiidiyoodha jennu. Istiidiyoo kana akkanatti giseen tuqa booda search raayiti godha jechuudha. Sana booda istiidiyoon tun akkanatti anaa dhufaa jechuudha. Isiniif galamiin yeroo istiidiyoon kun akkanatti anaaf dhufee akkanatti yeroo naaf dhufee maal akkaan godhu yaanuma faana bu'aa jechuudha. Sana booda bakka reefu miidiyaa kana tuqni amma laayer waan jaa kana tuqni jechuudha. Laayer suuraa keessan fiidoo keessan barbaaddachaa jechuudha. Laayer kana akkasitti tuqxan jechuudha. Sana booda kan gubbaa kana tuqxa waan akka suuraa fakkaatu kana jechuudha. Akkasitti tuqxanii sana booda fakkeenyaaf fiidiyoo koo kana yoon fiidiyoo koo kana machiin geessaa akka mun afaan bu'aa jechuudha. Fiidiyoo koo kana amma tuqe jechuudha. Akkanatti yeroo naa dhufe fiidiyoon kun akkanatti dhufee jira jechuudha. Akkanatti qabeetti sisirreessa jechuudha fiidiyoo kana. Yeroo fiidiyoo kiyya kana sisirreesse iddoo kanaan dhufe dura iddoo kana laal korpiin bakka tukaan agartee kan akkanatti tuqattanii jechuudha. Agarsiisu ishee akkasi dhiifteeti harkuma keetiin akkanatti waan fokkotaa irraa murtaa jechuudha. Wal qixxeeffatta jechuudha. Eega akkas wal qixxeeffattee booda raayitii gootaa jechuudha. Raayitii kana agartee raayitii akkasi godhatta jechuudha. Amma wal qixxaatee jira akkuma isaan agartan kana deebitee ammas fiidiyoo kiyya kana tuqaa jechuudha. San booda asiin dhufachuu waan akka suuraa fakkii namaa kananii agartan jee yaada. Suuraa akka fakkii namaa kanaa isin mul'ata Chrome kaayee kan yookaan isin galeeme kana sirriitti qalbifadha. Bakka kana jechuudha. Bakka kana yoo sirriitti qalbifatta waan feetan hojjechuu wanni isin daangeessaa waan jiraanatti hin fakkaattu jechuudha. Akkasitti gootanii jechuudha. Sana booda akkana yeroo inni ta'e kan gubbaasaan enable kan yookaan ni bantanii jechuudha. Akkana yeroo bantan akkanumatti yaan eegaa bakka kana jechuudha. Amma wani duuba san kottee ani istiidiyoo keessan jira jechuudha. Amma bakka kana jechuudha suuta jettanii jechuudha. Amma fakkeenyaaf 28 jiraame xiqqoo amma 28 takka irra geessee jira. Tana booda 50 kanas xiqqoo oliin siisaa akkamatti ilaala. Suuta jettanii akkanatti ilaala 50 akkanatti suuta irra fiffixaa yaatanii jechuudha. Lameenuu wal cinaa isaan lachuu wal cinaa ooffatanii jechuudha. Agartee amma laal kunoo irraa fixadheetiin jira jechuudha. Haala kanaan istiidiyoo ajaa'ibaa tolfattanii jechuudha. Sana booda raayitii gootanii sana booda iddoo kana gartanii miti iddoo xiyyaan itti laasaa jiru kanaan tuqxanii deemtanii amma laal galee geejjiba jechuudha. Akkanatti wal daddaleessitan. Eega akkanatti hojjettanii fixan booda duuba bakka kana dhuftanii bakka kana gartanii bakka kanarratti seef goota. Amma tabiraatanii irra isin okote ammaas yoo barbaada taates laayer kana dhuftanii jechuudha. Laayer kana waan baay'eef keessaa qaba amma akkana gootan yoo barreeffachuu barbaadanis baadin taa kana dhuftanii
asitti waa barreessitan fakkeenyaaf wardii tuubii subscribe naaf godhaa jechuun barbaadama keenyaaf subscribe godhaa jettee waan yaada qabdan jechuun waan isiniif kan isinitti tole waan beekaniif asi tokko tonni ciyoota achi okay itti gootanii jechuudha yeroo okay kanatti itti gootan barreeffamni isaan akkanatti baay'ee jechuudha barreeffama kana akkana gootanii jechuudha barreeffama kana xooxanii ammas barreeffama akkana xooxanii deebitanii inni adii ta'e kana diimaa godhuu huruuda godhuu waan goota barbaadan bakka adii san xooxan sana booda akkana xooxan kalara isinii ta'u jechuudha sana booda dhuftanii raayitii godhatan jechuudha onooti ammas deebitanii barreeffama babbareechuu barbaadanis kana xooxanii dhuftanii barreeffama kan isinitti tolu tokko tuqattanii jechuudha sana booda raayitii godhatanii jechuudha guddisoo feetan xiyyaa kana qabdanii akkanatti guddifatanii fakkeenyaaf wardii tuub subscribe naaf godhaa yoo feetan isa qabdanii dheeressitanii walqixxeessuu dandeessanii jechuudha haala kanaan ta'in istiidiyoo ajaa'ibaa hojjetan jechuun dandeessanii kana fees koomentii jalatti yaada naaf qeessa gara feesbuukaarraa waan uguramee jiruuf namni dhimma qabdan gara miseenyi gara koomentii yuutuub kiyya jalatti naaf kaaya isin fiidoo kana jalatti koomentii kaaya yaada keessan isiniif hin deebisaa walitti qabee haa wal jajjabeessuun jechuun barbaada kanuma daawwata kabajamoo jaallatamoo karaa feesbuukaan guyyaa muraasaaf uggurara waan jiruuf namni yaada qabdan as jalatti anaaf barreessaa jechuu barbaadetti galatoomaa.